dukkana? Start. Which one start? You started, sir. Okay. Halo Oromo, akkam jirtan nagaa fi fayyaa? Amma gaa kuno. Gadi baane duraan yoo waa jijjiiraman jenneeti mana taa'u turre. Kanaafuu yaa Oromo alaa keessan akka wal quba qaban namu wal quba qabna wal harku jirra. Kanaafuu akka walin sodaanne akka walirraa hin baqanne nin deema jalaan deema akka walirraa hin baqanne namu akkasitti haa wal quba qaban Oromoo teenya akkam jirtan nagayaa fi fayyaa wal jala yaana nagayaa fi fayyaa akkam jirtan baga jiraattan namu baga jiraanne shargoda magaalaa idmantan irraa kunoo arraantana kaane hiriira makiinaatis hiriira qabbanaa ilmi namaa dhaabbachuu hin dandeenye. Kanatti jirra qabbana Johar Mahammadii fi Baqqalaan qonqoodumu jiran. Abdii Raggaasaa Dajanee Xaafaatti qonqoodumu jiran. Nuti qabbanti maal nu gooti haa nu fixxu bakka akka isaanitti meetaatu. Akkana mana teenya wajjin jiraachuu. Qabi dubbiin barbaadu qabi. Nama keenya hunda nagaa nu haa godhu. Kanaafuu Oromoo jabaadha. Isin wajjin jirra. Waliin dhaabbanna. Umma achi taati ka'ina jala. Qabi akkanatti. Akkana qabi. Sirraachi kutu. Akka manarraa kanaa qabi. Makiinaan oofa. Fiigi haa qabe. Askeenya kun ofi. Yaa Allah. Figarka. Akkanuma naa qabila. Akkanatti. Ormi haanu dhaga'u nu dhabu akkama qabin jabeessin. Kanaaf yaa Oromoo harka tokkoon gaa makiinaan oofa. Harka tokkoon gaa laayifii waraabuu hin danda'u poolisiin harka. Kanaafuu nagayaa fi fayyaa isiniin jechuuf gadi baane duraan gaa mana teenya. Karaa deemnu. Mee haalli yoo wayyaa'e jennee haalli kun yoo nurra haalli kun Oromoon raayis yoo wayyaa'e mana uummata hidhaasaniifis yoo wayyaa'e jechuuf laaffanne amma immoo kaane qabsoodhaaf karaa qabsoo karaa deebinee jechuun ammaan tana karaa qabsoodhaa jabaadhaa ni jabaannaa humayyaadinaa hin rakkatinaa warri biyya alaa ni calliftan hoggaa jaan waan callifneef qabna wanni callifneef dhiira yoo ooqa gallakkisuurra yoo dhiiroo xiqqoo qabbaneessine yoo xiqqoo qabbaneessine dubbiin ni wayyooti jenneetuma. Kanaaf amma tanammoo eega wayyaa'uu didde eega tola didde lolan dittu haa wayyootu jennee wayyootuu dhabde wayyaa'uu dhabde immoo hin wayyootu taanan haa wayyootu hin wayyootu hongonoota keenya hidharra akka bahan barbaanna akka lubbuun hin duune hongonoonni keenya akka nurraa hin dhumne Abiyyi Ahmad akka hongonoonni keenya nurraa hin dhumne akka hongonoonni keenya beelaan aarii kaatii fi bar qabsoo asiin gahanii bar qabsoodha asiin gahanii bar laffa'anii qabsoo asiin gahanii bar bilaashitti qabsoon Oromoo bar si harkan seenne bilaashitti qabsoon Oromoo si harkan geenye si harkan seenne bar bilaashii miti Oromoo qabsoon Oromoo kan si harkan seente. Kanaaf nama si sehanii si harka kaayanii bar nama si sehanii si harka kaayan malee bar ilkee si haa cabsu kanatti koflu kun ilkeetii daaraa rabbi si haa ejju ilkee rabbi si haa cabsu caabi ilkeetii qurxumtaa ilkeente qurxum si haa taatu yaalma fattaalii dhale yaalma fattaalaa natti afaan kee qororoo afaan kee natti ol qaqqabdaa sanumaahu garbage nama akka keeti garbeeja kanaatiitu Oromoo lafaan kaa'e bar Oromoo lafa kaa'e amma si wajji ilkee ol qaqqabuu hin danda'u. Kanaaf yaa ilmaan Oromoodha jabaadhaa bakka jirtanii. Yaa ilmaan Oromoo jabaadhaa bakka jirtanii. Kun jabina nu barbaachisa. Kun tokkummaa nu barbaachisa. Wal eeggannuu nu barbaachisa. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo jabaadhaa. Jabaadhaa. Muradhaa. Nama muratee wahii bahaa. Namni muratee wahii tuumbaa. Namni dalagaan Johar Mahammadin duutu. Johar Mahammad ka facaafate. Oromoo fi facaaseeti.
Oromoo dhafa singaheti Oromoo bakka dhaabbattee itti fufsiiseeti Jawaar Mohammad dalagateeti yoo du'ees dalagbar harka keessanitti du'urra ifiin ifajjees jechuudha aarii isaatii bar Laal mama kayo. aarii isaatii bar gurbaan dardara gurbaan amata 34 way akka keessanii Oromoo danqeetii mi bar Oromoon bilisomsa jeeti malee abadan Oromoon ni bilisomti hinaftu akkanatti abadan Oromoon akkatti aftisanitti fakkaatin akkanatti naftu Oromoon ni bilisomti arras barus Oromoon ni bilisomti Oromiyaanis ni bilisomti Oromoonis ni bilisomti waalachi waliin dhabne bar Oromoos akka siyaasa dhabne Oromiyaas akka biyyaatti dhabne waa hedduu dhabne waliin dhabaa jirraa bar waa hedduu waliin dhabaa jirraa bar Oromoo waa hedduu waliin dhabaa jirraa bar waa hedduu waliin dhabaa jirraa biyyan qabnu nama ifarkaan qabnu namni nuti qabnu ummata akkanaati maaluma rabbii keenya biyya harkaan qabnu nama wal harkaan qabnu Oromoo wal harkaan qabnu biyya teenya harkaan qabnu maaluma maatu nu mudate maali yaa akhi maal taane hoo hay maal gara jabinni kana opidio gara jabinni kana maaluma maaltu garaa walitti sin jabeeyse maaltu garaa Oromootti sin jabeeyse namni Amaaraa wajji farshoo tuttuutu khayrumaa hun qabsa laalam khayriin isa harkan jirtu because khayriin farshoo wajji keessaa xuuxamte khayrii namni Amaaraa wajji farshoo tuttuutu khayrumaa hun qabu khayrii nuuf hin qabu mataa isaatiif hin qabu khayrii yaa subhaanallah yaa rabbi Oromoo sanaa dhaqqabe yaa rabbii khiyya yaa rabbi Jawaar Mohammad yaa rabbi Baqqalaa Garbaa yaa rabbi sitti kannine yaa rabbi Hamzaa Boorana yaa rabbi Shamshaddiin Tahaa yaa rabbi Abdii Raggaasaa yaa rabbi Mikaa'el Booran yaa rabbi Gammachuu Ayyaanaa Hanniisaa Ayyaanaa yaa rabbi dhaqqabi yaa Allah yaa rabbi keenya ni dhaqqabda yaa rabbi naa dhaqqabi kaa yaa rabbi du'a isaanii na dhageessisi yaa rabbi du'anii isaanii na dhageessisin yaa rabbi jiruu isaanii malee du'anii isaanii na dhageessisi yaa rabbi kiyya garaan na gubatee jira yaa rabbi bakkaan ifkaa'u dhabeetiin jira takkaa rafeen beekuu ciisee online irraan hin jirre malee mana keessa rafeen beeku mana keessa qiniimuu na qabdee jirti rafeen beeku gammadeen beeku nyaadhee dhugee akka namaa gammadeen beeku wallahi akka namaa takkaa gammadeen beeku maaliif gammachuu tamiin gammada eenyu maaliin tunarraa gammada hoggonoota kiyyaa hidhaa jira hoggonoota kiyyaatu jiruu isaatiin hoggonoonni babbareedaan sun kayoo namni laa arku bareedinni isaa hoggonoota babbareedaa saniin dhabee bar Oromoon ifarkaa dhabdee bar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمتا فقطها سنين هركا سينتي ويقبصون تنيا كانتاتي ويا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي در مدوف يا ربي در مدوف هيري أداني مرامي بيجا خيسا هيري رمان أداني جتين أمي أرمان هابيلي سومتو خانو مدوي أقبرو ما عملي لك جالا كفورة Oromoo gabrummaa mililik jala kufuura Haayila Sillaasee jala kufuura aidiyaa Haayila Sillaaseetiin buluurra Oromoon nugusan barbaaddu Oromoo wanni isin barbaaddu bilisummaadha Oromoon nuti nugusaas ta'uun feenu nugusa jechuun gabroonfataa jechuudha Oromoon nugusaas ta'uun feetu Oromoon nugusaas ta'uun feetu Oromoon nugusaas ta'uun barbaaddu Oromoon way funyaan hacuucameetii ofirraa bane Oromoon nugusaas ta'uun barbaadu nuti dimokiraasiidhaan buluu barbaadna malee nugusummaan buluu barbaadnu nuti warra nugusummaan buluu barbaadu miti nuti hin barbaadnu nugusummaa bilisummaadhaan buluu barbaadna warra nugusummaan bule hacuucamaa gabroonfataa gabrummaadhaan warra buluu barbaadu jechuudha nuti nugusummaan buluu barbaadnu nuti bilisummaadhaan dimokiraasiidhaan ummata akkasii buluu barbaadu malee ummata gabrummaadhaaf yookaan gabrummaadhaan bulu hacuucamee buluu miti hacuucamuun Haayila Sillaasee nuuf geessi ta Teediroos nuuf geessi ta Minilik nuuf geessi ta gabrummaan ammata dheeraa ilaa hangammaa itti gabroomne nuuf geessi nuti Oromoodhaaf nu geessisun ammaan booda immoo bilisummaan buluu barbaanna ammaan booda immoo dimokiraasiin buluu barbaanna ammaan booda immoo Oromoo taanee buluu barbaanna boo Oromoo taanee Oromiyaa irratti buluu barbaanna yaa ilmaan Oromoo jabaadha hirrafnu rafina jabaadha yaa ilmaan Oromoo kadhumees kajirus laal kadhumees qabsoof dhume
كجروس قبصو bilisome haa jiraatu barbaanna malee gabromne zalaalam jiraachuu hin barbaanne gabrummaa jalatti ciifnee jiraachuu hin barbaanne gabrummaa jala kufnee jiraachuu hin barbaanne maaliif nu qofaatu gabromee jiraata aboo akkamiin nafxanyaan nu bulchiti haareetti oromoo haareetti nafxanyaan nu bulchiti wallahi billahi haareetti nafxanyaan nu bulchitu Allahumma najjinna haaree nafxanyaan nu farjoon maamat aarii dhaafi if ajjeesuuf murteeffatee bar mucaan aarii fi if ajjeesuuf murteeffatee bar nutilleen xiqqoomee haara laaffatanii jennee irraa laaffannee bar isa jibbineetii miti bar joor jibbineetii mi bar maaliif dibbee hawwisaa oluun mee qabbanee isinii haa ilaallu jenneeti malee dibbee hawwisaa oluurra karaa namni na biraa kudeeraa bar jalaan deema yaa oromooticha bar mucaan wanni if ajjeesuuf murteeffateef bar oromoon akka isa irraanfanne sehe hin irraanfanne bar harka tokko makiinaa oofuu hin danda'u kanaafuu yaa oromoo hangaa walitti bakkaan dhaabbadu dhaqutti walitti deebinaa kanaafuu ammaan tana poolisni akkana nagarre dhaabbadhu poolisni akkana nagarre yaa oromoo jabaadhaan isiniin jabaadha kanaafuu kan kaamera gama duraarra kaa'amee akkatti godhaa deema Mariam mari kaamera kara makiina ummata hiriira achina akka harkaan dhaqqabu yaa rabbi biyya teenya biyya namaa miti yaa intala waan irra kaa'uun qabu umma harka karaa dhiisa kun akkatti laala oromoo heddumina laa bardachiin tun hundinuu laa makiinaan dillitun hundinuu ta'a oromooti ni gartani makiinaan dillitun hundinuu ta'a oromooti dhaabbachuu hin dandeenyu ala dhaabbachuu daqiiqaa takkaaf namni daqiiqa 4 keessatti bakka kana keessatti jechuun innawaa abbana keessatti ijoolleen daqiiqa 4tti duuti jechuudha kanaaf dhumnullee haa dhumnu jechuufi akkamitti qabbana jenne laala afaan oromoo fakkaata hojiin oromoo fakkaatti makiinaan oromoo fakkaatti hundinuu oromoo fakkaatti kanaaf yaa oromoo teenya mai qarqatti maa jette kanamo okay emergency irratti hammachi geenyu maayyaa thank you very much aya hammachi geenyu kun emergency tuqaa jaani kanaaf namni kun hundinuu akkasi jirra jechuudha jajjabaadha yaa oromoo yaa ilmaan oromoo jajjabaadha sadarkaa kun emergency irra geenya jirra jechuudha jabaadhu jajjabaadhu yaa ilmaan oromoo jabaadha gadiyaane dura ammanatti ol deebini mee dubbiin halaafatu jennee dubbii laafatu nagarree amma moo ofirraa buqqaaf naga gadi baa naga hanga addunyaan banuti addunyaa keessa jira fi isaan addunyaa keessa jira waliif agarra yaa jaarmaa manna raanduin as deebisi wano ari as deebisi sakka deemsi kameera dak amsa lamaaf yaa jaarmaa mat akkaatiin raadutun fed yaa baqqalaa garba akkaati duutun fed akka isin raaduutanin fed yaa baqqalaa garba wallahi akkaati duutun fed yaa abdii raggaasaa shamshaddiin xaa please wahuma xiqqoo nu eeggadha wahuma xiqqoo qofa nu eeggadha nu obsa yaaboo dhaamsa kanatti nu geessa yaaboontu baqqala dhaamsa kanatti naa geessi yaaboontu baqqala maraadhee na dhiisi yaaqi dhaamsa kanatti naa geessi please yaaboontu baqqalaadha maaliif jennaan dabrani ormi kun yaaboontu baqqalaa yoo dhageesse silaa waa sin dhageeni ati ijoollee ujaan isin dhagahanii kanaaf itti naa geessi please nurraan du'in ajiin please oromoo maraattee nurraan du'in ajaan oromoo maraattee nurraan du'inaa way akka nurraan duune yaa ilmaan oromoodha ormi sun akka nurraan duune yaa doktoroota oromoodha yaa ilmaan achuma keessatti baqqalaas achii gadi hin baasin achuma keessatti gulukoositti naqa mana hakimaatis hin geessina lubbuusaa qofa jiraachisa achuma keessatti gulukoositti kaaya achuma keessatti mana hakimaa geessun itti rakkatin gulukoos achumatti itti naaqaay achumatti doktoroota oromoodha achumatti gulukoos achumatti itti kaaya mana hakimaa geessun itti hin cinqatin gulukoos achumatti itti kaayi achumatti gulukoos
gulukoos irra naa dhaabaa jin doktoroota Oromoo sanin naa himi yaa baantuu baqqalaa ummata sana achuma keessatti akka seef tahan achuma keessatti akka seef tahan qofa gulukoos achumatti irra haa dhaabbatu bilis mana haakimaa geessuun itti rakkatire mana haakimaa geessan Oromoo cabsee nu harkaa fuudhaaf itti didani mana haakimaan geessin achuma keessatti gulukoosan irra dhaabaati lubbuu isaanii seef godha lubbuu isaanii seef godha achuma keessatti yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi orma kana nurraa fixe yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi subhanallah yaa rabbi baqqalaa fi juwar Oromoo irraa najjeesi mee dhaabbadhu yaa umma ifirraa hin baasaa ayye itti naa dhaama ummata kanatti itti dhaabuun qabu dhaabuun danda'u dubbuma tana useetiin ture bara fuura fikkuteetiin mana ture yaa rabbi Mama. yee eenin beeka yaa rabbi nu dhaqqabika yaa rabbi achuma keessatti gulukoosan irra dhaabuu qabdan malee achirraa baasuun qabdan achuma keessatti sanii qabsoodhaan baafna achuma keessatti san achuma keessatti way gulukoosan irra dhaaba akka lubbuun isaanii jiraattu godhaa bilis achi keessaa baasuu waan isinitti hin dhiifneef hanga bakka dhaynuutti wantu baqqalaatti naa hima obboleettii Juwaaritti silaanuma harkanii waan online irraa deemu akkasitti achuma keessa seef godhuu qabdan malee achi keessaa kan baafnee seef goona tidhiisa achuma keessa seef godhuu qaban achuma keessa gulukoos irra dhaabuu qaban malee bakka biraa geessuun qaban achuma keessa gulukoos irra dhaabuu qaban seef godhuu qaban achuma keessatti malee please achuma keessatti yaa doktor Oromoo achuma keessatti gulukoos itti kaaya achuma keessatti bakka biraa tun geessinaadha bakka biraa yoo geessitan mashaqquma ummata kanaatu nurraa dhiisa isaan qabsoodhaan gadi baafna achuma keessa gulukoos itti kaaseef godha rabbi hijaa bilis yaa jormaama nurraan du'in yaa jormaama bilis nurraa ifin ajjeesin baqqalaa garbaa nurraa ifin ajjeesin dajaneetaa faa nurraa ifin ajjeesin maaliif duutan nuti isinii jecha bar isin abdannee jirraa bar manuma hidhaasan keessattuu bar nuti warra isin abdate bar manuma hidhaasan keessattuu nuti abdisee san tattaa'u jirraa bar maal taatan isinin irraanfannee bar ni aartanii bar akka aartanii gubattan niin beekaayidoo maaliif laaffattan jechuuf wanni laaffanneefis wanni tokko yoo isin irraa laaffate jenneeti wanni tokko yoo isin irraa laaffate yoo isiniif laaffate jenneeti isin irraa qabbanoyne malee isin jibbineetii miti wallaahi isin hin jibbinu isin jaalanna baay'ee isin jaalanna way gubadhe yaa rabbi yaa Allah oh cafi haya hanga bakka san keenyu nagayatti mee hayyee poolisiin adii soo Bye bye.